Tole galatoomii doktor. Haadholii yuunivarsiitiin. Manatti waaqayyo garaachuu. Ishi. Achi booda yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Qo'ee kana nagaan gaafadhaati. Nagaan isiniif ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa akka kanaan bifa kanaan erga dhiyaan xiqqoo bubbulleedhaan itti fakkaata. Maaliif baddanii jettanii baay'een keessan nu gaafachaa turtaniitu. Kun deebinee jirraa kun toora YouTube Dr. Naafi Argeetu official mana keessan teessanii kan ittiin odeeffannoo fayyaa argattan kan ittiin bu'aaraa irraa barattanidha. Egaa mana keessatti yeroo baay'ee egaa haati manaa hakiima abbaan manaa hakiima yoo ta'e haati manoolii badaa እና አን ለኪ ወንተን ጀዱ ስሪዳ ዋይ ጉማ ፈየረት ዋይ ዳይመን ይረት ዋይ ልፋረቲ ጎግል ጎቴ ሂኒሞ ዱብስቴ ከነ ጀዱ ስሪዳ አቲ ስሪ ሚቲ ከነ ጀዱ ስሪዳ ጀትሮ ዋይና አከስመቲ ሚቱን ይበለቲም ሜዲካል ዶክተር ኢንቴኒ ሰርቲፊኬትና ከና ጂቻርቲ ሜከነሞ አራ ከበጀምቶ ተርዶቶ ተከኝ ፎልደርቲ እራ በረቻቲም ባርቱ ጀኔ ዋያን ፊ በሩምሳ ሶፍ ኪሳ ቀባ ይመፈያቲ ወልቀበቴስ ባርቲ ሶፍ ኪሳ ቀባ ዋንቲፍ ጉያራ ቴስት ጎቹን በርባዳ በይስ ድረገሩ አነውት ዩሮ ፍራቴ ከበጀምቶ ተርዶቶ ተከኝ ነጋጋ ፈዱካ አከም ጅርቱ ነጋቲ ሰኔ ይጋ ከነራ ሰርቲፊኬት አብደለኝ ፊገሩ መሊ Subscribe goda jedhame yeroo darbe subscribe goda jettee subscribe ko demission argadde jedhame an dubbadhu subscribe ana subscribe godina share goda garu mi tali egan kabajamtoota daawwattoota keenya YouTube ayyuu milki jedhu toora YouTube Dr. Naafi Argeetu ifam toora YouTube Dr. Naafi Argeetu jedhu anki sumadi inni beerama isu bere eka Ela ani toora YouTube kooti subscribe godin jedhaan jira sheen garu ayyuu milki YouTube na ayyuu milki siga sababa kootiif subscriber kuma 22 argateera way gura garu galatoomaa dhuka hasmaan maatii keellaan ngilatiif fadha ma garu nama kuma ibbu furgalu effettamteeti an kuma ibbu furgaluudhaaf ana kamti kuma tama garu dadhabe ibazee gaafa na bansiistanii jeesu ko gidduutti amma dhuftee caaltee chaaturtan garuu an kuma dhibba furgaluuf hin jedha achumaan immoo kuma 388 sagalirra jira waan ta'eef subscribe godha kuma dhibba furnu galcha nu galchaani daktari anaan immoo sama galcha anaaf shi ana ato kuma furtamee kuma dhibba galtu sheen amma ato garuu arra wal faana celebrate ish akkana goon kabajamtoota hordoftoota keenya an kuma dhibba furii fi kuma furtama shee galu abbaa dura galu laalla kan mala waan keenya subscribe godha adra keessa nan subscribe mo kan goni of eeggadha kan kuma kan kibsadaatti anima sodaanne kan already subscribe kan maamila kootu maatii godha waynaan kan gara kee dhufe waan ta'e maatiin kan koommoo waan an godhaa jedhe numa godhu baay'ee agisse subscribe godhaa fi jennaan subscribe godhne ibsanis nataalatu ka egaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kan argaa jirtu gaawoniin kun gaawonii feekiidha moo sadugaadha kan jedhu adda baasuu fi fayyaan baranne garuu waa'ee fayyaa keessumaati fayyaa dubartootaa ulfaa fi kan daa'imman irratti xiyyeeffate gaaffiinsi gaafadha. Gaaffii kana deebistee naanati kana booda dooktar jedheensi waama. Gaawonii kan kubaasiin kennaaf jechuudha. Yeroo boqonnaa turfii ishee kilinika yaadunitti torba keessaa guyyaa tokko si daannee haadholiif daa'imman yaalta jechuudha. Walii galla. Akka isaan hin baqanne adaraa kana dhageessanii. Kabajamtoonni hordoftoota keenya marfee iddoo malee nu waraante jettanii immoo akka hin baqanne lakkisaan numatu yaalaa jira jetti jechuun barbaada. Tolesh gaaffiin si gaafadhu gaaffiin jalqabarraa kaasu. Mee maal baratte barumsa? Barumsa barnoota fayyaan baranne. Garuu immoo agaa 12 fixee yuunivarsiitii seeneen ture waggaa 2ffaa irratti danda'an kute. Achi booda maal baratte? Sana booda immoo fiilm meekingiin baradhe. Fiilm meekingiidhaaf daayirektiingiidhaani daayirekteera jechuudha sartifikeetii qabdi. Anyways fayyaan baranne waa'ee fayyaan beektu waan ta'eef. Garuu nan gaafadhaa. Haadhummaan waan baay'ee na barsiisedha yaa gaaffiitti na gaafattu gaafa yaadu ana mitiiti haadholiin kaaniyyuu deebisuu danda'udha yaada gama daa'immaniif gama ulfaa. Tole ani immoo waa'ee saayinsii si gaafadha saayinsii gaaffiin jalqaba yeroo ulfaa
trimester kan jedhu yookiin immoo ulfi bakka sadiitti qoonnee ilaalla akka fayyaatti. Isaan kuni trimesterii meeqa qabu yoomirraa jalqabaniiti? Capital fat. Kana bara kunuutu yuunivarsiitii baranne gara. First me jalqabaa kaasee kan aga 13 weekiitu jirudha. Torban 13. Torban 13 jechuudha. Torban 14 torban 12 kan jedhu jira. Kitaaba isa kam kan akkasii gaabee moo Wiiliyaams? Googil na. Wiiliyaams moo Googil kan akkasii? Wiiliyaams moo gaabee? Secondiin immoo 14 kaasee aga 27. Nduu kudee laata. Dammi 8 kanuma qayqa. Inni kanuma achaan 27 ol kan jiru immoo sardiidha. Inni immoo aga 37 yookiin 41 fa'a kan jiru. Achumatti gaafii kan biraa. Deebisteetti waan argatteetti. Gaafii kan biraan immoo tokko argatteetti achuma nan gagaafadha qaasin. Achumatti immoo yeroo ulfaa tokko ulfi suni baatii meeqa yookiin torban meeqa akka ta'e herreguudhaa fi maal fayyadamna? Waan sadii waan fayyadu yookiin wanta lama wanti fayyadamu maal fa'a? Guyyaa sabaduuf moo? Fakkeenya ulfi kun ji'a 6, ji'a 5 yookiin ji'a 7, ji'a 8 jechuu yookiin immoo torban kana jechuudhaa fi maal fayyadamnee baruu dandeenya? Inni jalqabaa inni nuti sirriitti baruu dandeenya guyyaa marsaa laguu irraa dhufee dhaabbate. Guyyaa marsaa laguu irraa dhufee guyyaan itti dhufe moo guyyaan irraa dhaabbate? Guyyaan itti dhufe. Isa dhumaamu? Ani kun iyyuu waggaa arfaffaarratti naa galee yuunivarsiitii galee. Guyyaa marsaa laguu inni dhumaa namoonni baay'een even barattoonni namooti baay'ee haadholii wajjin jechuun gaafa haasofniyyuu kan dogoggoru. Kanaaf guyyaa marsaa laguu isa dhumaa guyyaan itti dhufe moo irraa deeme? Itti dhufe. Malee irraa deeme miti gaafa lakkooftan hin dogoggorin. Wanti kun waggaa arfaffaadhuma irratti naa galte. The first day of last normal menstruation yookiin immoo the first day of LNP jedhama yookiin immoo guyyaa marsaa laguu isa dhumaa guyyaa jalqabaa irraa kaasee herregamaa jechuudha. Raashi tokko karaa marsaa laguu itti kan biraa. Altiraasaawundii isa kam? Altiraasaawundii isa gaafa jalqabaa moo isa gaafa jalqabaa? Inni lammaffaa inni gidduu namni dogoggora ta'uu danda'a. Maal godha? Itti dabalaa. Argatteetti. Haadhiin na diggara. Ishi gaaffii kan daa'imman immoo hanga si gaafadha. Kanallee deebistu eeyyadu. Daa'imni tokko baatii 6tti nyaata dabalataa jalqabuu qabaadha. Nyaata akkamiidhaan jalqabuu qaba? Nyaatota firuutii ta'an kanneen akka abukaadoo, muuzii, ajjaa kanneen kana fakkaatan lallabee. Baay'eedha. Ishi gaaffii biraas ishi daa'imni tokko ifa aduu argachuu qabaa jedhama. Ifa aduu kan argachuu qabu sa'aatii meeqa hanga meeqaatti? Ifa aduu yeroo argatu immoo maal gochuu qabda? Kan biraan immoo fakkeenyaaf amma ifti aduu mastaawotii keessaan hin galche yoo ala ba'uu dhiisanii mana keessa taa'anii ifa aduu argate rakkoo qaba. Yoo ifa aduu immoo daa'imman hin argatan ta'e maal gochuu qabu? Kana hin deebistu kana baay'ee. Barataa fayyaan gaafadha waan ta'eef barata. Ekspiriyaansii qaba waan ta'eef kanaaf sakkas shamarran. Kan daa'imni tokko dhalatee bultii 9 irraa kaasee yookiin immoo bultii 5 kan jirus jira. Kitaaba sakka. Rakkanne. Haa ta'u itti fufi. Guyyaa sana kaasee ifa aduu argachuu qaba. Gaafa ifa aduu argatu immoo aduu sa'aatii 2 walakkaa booddee jiru yeroo baay'ee. Garuu waqtii sanatu murteessaadha. Sa'aatii meeqa? Waqtii sanatu murteessaadha miti. Sa'aatii meeqatti ganama kana sin dhabsi? Na dhabsisuma fi boona faatanaan ganumaan dafee aduun ba'a. Sa'aatii meeqattidha? Sa'aa tokko kaasee ta'u. Dogoggorteetta. X. Hin xumurre. Sa'aatii san barre bakka dhisi. Sammuu amma fakkeenyaaf daa'imni ganna dhalatee aduun sa'aatii tokko walakkaa booddee kan jiru.
arganne bakka. Irra dabarra. Saayinsii isaan asitti saayinsii isaa akka jedhutti sa'aatii 2 akka booda kan jiru aga sa'aatii 5. Sa'aatii 3 hanga 5 kina 4 hanga 5. 5 jechuun ganama. Sa'aatii 5 ko yeroo itti fakkeenyaaf saafaa ta'u jira. Ishi hanga 5 okay furadha. Anyways yeroo mo gaaffii keessin xumurashin dhabsiisu maaf rakkatan nu wal beekna haadholii. Yeroo aduutti baasnu immoo ifa aduu ija isaanii akka hin argannee fi carqiidhaan ija isaanii irra buusuuf yookiin dura dhaabbannee akka itti dhorkuu inni lamaffaan immoo dhiira yoo ta'e qaama saala isaanii irra dhoksuufi. Maaliif dooktar maaliif dhoksina? Carraalee aduu argachuu gaaffii. Carraalee aduu argate maal ta'a? Isa kana keessi saawwan hin beeku garuu yeroo baay'ee hin dhorkama. Ishi haa ta'u ishi. Isa kana search gareen nufa. Kan biroo qaama isaaniitti dibata dibamee ba'uu qabu moo? Ayi akkasumatti dursanii aduu erga argatanii boodatu qaama isaanii looshiniidhaan yookiin dibatatti sukkumuu qabna. Ishi aduun hin jiru yoo ta'e dubartiin tokko maal gochuu qabdi? Vitaamin D. Vitaamin D meeqa? Jalqaba ji'a tokko kaasanii kan jiran 0.5 irratti. Ishi maaliif gargaara vitaamin D fudhachuun daa'imman tokko? Qaama isaanii jabeessuudhaaf. Jabeessuu yeroo jettu akkam? Amma luka isaanii lafeen isaanii akka jabaatuu fi hin jabina maashaa isaanii jabina lafee isaanii kanaaf hin gargaara. Riikeetsii namatti kutamii qixxi bareedee akka. Amma immoo bashitaa xarattanii jalqabde. Ajaa'iba baay'ee hangammaatti ilaala I don't know ani jechuun barataa fayyaan interview gochaa ramoo si dhaabsisummaan qaba. Dubartiin tokko yeroo ulfaa mallattoo hamaa isheen ofirratti argitee mana yaala dhufuu qabdu maali? Mallattoon hamaa isheen ofirratti argitee dhiiga yeroo malee jechuudha. Lammaffaa immoo utuu miixuun hin jalqabiin fa'aa bishaan garbaa kan jedhamu. Yoo dursee dhangalee dirqama deemuu qabdi. Utuu ishee hin gahin mallattoolee kanneen dhukkubbii hamaa. Dhukkubbii akkamii? Mataa dhukkubbii garmalee. Maal agarsiisa mataan dhukkubbii garmalee? Mataa dhukkubbii garmalee dhiibbaa dhiigaa mul'isuu danda'a. Ishi kan biraa. Dhiibbaa dhiigaa mul'isuu danda'a. Kanaaf deemuu qabdi. Pirikilaamshaa kan jennu ulfaajii wal qabate torban 20 booda immoo 6 booda dhukkubbii hamaa garmalee qoricha fudhatanillee. Kan dhiisuu baay'ee ajaa'iba. Baay'eedha. Daa'imni socho'uu didu tokkommoo. Daa'imni gara keessa socho'u. Achumatti gaaffis gaafadha. Daa'imni tokko gadameessa keessatti dubartiin tokko kan inni sossoo jalqabu yookiin micireen daa'imni gadameessa keessa sossoo kan jalqabu yoomi? Yeroo jalqabaatiif taanaan torbee 18 booddee ta'uu danda'a. Garuu kanaan dura kan deesse yoo ta'e immoo torbee 16 kaasee socho'uu burraaquu danda'a. Kanani waggaa arfaffaa gaayinoopsii irratti hin baradhe. Fetal kikniin kan jennu sochiin jalqabaa dubartii yeroo jalqabaa yookiin piriimiyoo taate 18 hanga 20 akkuma isheen jettee yoo immoo takkaa deessitee 16 18 kuni argatteetti. Lakka bitaa fi an kanan jedhu torban keessa guyyaa tokko galtee maaf iyyaalta. Ispeeshaalitii haadholiif daa'immanii. Ay baay'ee namatti tola dhugaa rabbii jechuun haala kanaan deebisuu ishee baruu ishee ogummaa akkasii qabaachuun kee waan guddaadha. Ishi daa'immaniif nyaanni ulfaatina isaanii dabaluuf gargaaru ulfaatina qaama isaanii dabalu daa'imman ispeeshaalii baatii 6 booda maal fa'a? Baatii 6 booda ulfaatina isaanii dabaluu fi yeroo baay'ee asumaan ergaa akkoo dabarsuu barbaada gaaffii keessaniif dhiifama. Inni guddaan kiiloon isaanii gadi hin bu'in malee rakkoon qabu garmalee gadi hin bu'in malee ijoolleen keenya fayyaa ta'aniinaan. Ishi dooktar. Nadhisi gaafa maaliif nan dhagaa yeroo baay'ee haadholii baay'ee keessatti immoo dhiphina hammamii akka uumu waan hin beekuuf ofii koorraan kaasee jechuudha. Kiiloon isaanii gadi bu'ee ijoolleen keenya qallatanii furdatanii isa jedhu caalaa nagummaa isaanii keessi isaanii fayyaa kiiloon isaanii immoo gahaa ta'inaan amma fakkeenyaaf kiiloon ja'a manaatti kiiloo ammanaa yoo ta'an sirriidha jira. Kiiloodhaan jiru waan ta'eef sana ilaallee mucaan keenya kiiloon isaa gahaadha taanaan hin qallatee maal ta'e jennee dhiphachuu hin qabnu. Namoonni akkas jettanis isaa haadholiidhaa fi dhiphina waan ta'eef. Kanaaf deebii. Deebiif immoo jechuudha kiiloon isaanii akka furdatuu fi
kan nuti fayyadamu qabnu ajjaa boqqolloo duqeetii jechuudha corn flour kan jedhani isa kanneen abukaadoo aannan illee ijoolleen keenya ijoollee waggaa tokko gadi sana aannan horii hin eeyyamamu garuu foormulaa fayyadamuu dandeenya irra caalaa immoo armaadha. Armaadha baay'ee murteessaadha daa'imman keenyaaf. Aannan horii maaliif waggaa tokko gaditti dhorkama doktar? Aannan horii kana deebistee na dhugaara biccamtuudha. Dhugaadhaan siin deebisaa maaliif fa'aante isa kana amma sirriitti barbaada. Sababni isaa tokkoffaa gogiinsa garaatti fiduu danda'a. Marrummaan isaaniillee akka maaliif aannan horii fi daa'imni waliin gita waan ta'eef marrummaan isaanii akka madaa'u gochuu danda'a. Akka dhiigu akka madaa'u akka rifatu gochuu danda'a. Gabas nagar qaastee moodha. Alarjii irratti himuu danda'a. Kanaafuu daa'imni keessa waggaa tokko gadi taana utuu aannan horii laachuu baattan gaariidha hin gorfamu. Tole galatoomi doktar. Haadholiin hin gorsin. Maal ijoollee maal jennaa egaa kunoo maal. Biraan immoo daa'imman keenyaaf kan fayyadan kanneen akka qurxummii fa'a nyaata qurxummii foon illee jechuudha foon garaagaraa akkaataa isaaniif mijatutti daa'imatti garaagaraa waan ta'eef isaan kana sirriitti qopheessinee laachuufi. Maal jennaga deebi'eera. Ishi ammas daa'immanii wal qabate daa'imman tokko garaa kaasan maaliif isaan mudata yoo garaa kaasan mudate haadholii manatti maal gochuufi qabu? Garaa kaasaa wanti isaan tokkoffaa inni jalqabaa qulqullina. Qulqullina yeroo nyaata isaanii qopheessinu ofii keenya qulqullina keenya eeggachuu harka keenya seeraan dhiqachuu daa'ima keenya illee jechuudha akkuma kana yeroo nyaatanitti waan isaan irratti nyaatan harkaan nyaatu yoo ta'e seeraan dhiquu fi lammaffaa immoo waan hojjennuuf sana bilchaataa ta'uusaa qulqullinni isaa akkamisa jedhu waan amma fakkeenyaaf wanta nuti bilcheessinee laannuu fi wanta dheedhiitti laannu amma fakkeenyaaf abukaadoon fa'aa Ebidara keenyin bilcheessuun waan ta'eef qulqullina isaanii sirriitti eegu. Isaan kana waan hin eegaman taanaan dhibee garaa kaasaatti fiduu danda'a. Kanaaf garaa kaasaa yoo qabaatan daa'immanii maal gochuu qabu haadholii manatti? Manatti waaqayyo kadhachuu. Ishi. Achi booda? Sirrii dandu guddaan isa dhahee qaba. Uumaa hundaa oliiti waan ta'eef kan biraa maal gochuuf maal laachuuf hin qabdu maal gochuuf hin qabdu? Maal laachuuf hin qabdu? Wanta mimmiyaa laachuuf hin qabna? Maaliif? Garaa kaasaatti fida. Maaliif? Yoo garaa kaasaa jiraate wanta mi'aa kennuufii dhiisu. Yeroo akkasii immoo egaa hakiima sirrii isa barate. Yoo kennuufiin iyyoo nama fakkeenyaaf mucaa koo waan mi'aawutti hin kennu. Amma kennaaf waggaa tokko hin guunne waan ta'eef waan sukkaara qabu fayyadamaa hin jiru. Sukkaara shabuu wantoota taasisii daa'ima keenya irraa fageessu amma isaan waggaa tokko guutanitti. Ishi doktar isa booddee immoo yoo nammaate immoo yoo hakiima sirrii isa sertifikeetii fudhate bira immoo. Eenyus kabajamtoota hordoftoota keenya hin dandeenye kana booda kunoo gaawalisii ganneera yaadoon kilinik kottuuti torban keessaa guyyaa tokko haadholiif daa'imman marfee waraanu garuutti hin laallu iddoo biraa si waraanti. Baay'ee nama dhiba dhugaa jechuun dandeettii kee nan ajaa'ibsiifadha waa qabachuu ishee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee striictidha. Hin dubbistisi hin gaafattisi dubbistuuf gaafattu boojirra oolchiti. Doktara mana keessaa jennee muunneerra gaa. Doktar Bichagir. Doktar Bichagir nu asaqaayaa turte dubbistee. Isaanin gaafa hin falmu. Nu falmiti beektu. Akkana fakkaataa maal jettu meestii namoonni jaallattan laayik godhaan malee. Egaa Doktar Ayyaantuu Maarqos Hundee istiidiyoo keenyatti argamtanii waa'ee fayyaa daa'immanii fi haadholii irraati. Hordoftoota keenya waan barsiisaniif maqaa kootiif maqaa hordoftoota kootti guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Galatoomaa seenillee na kabajanii asitti waan waamtaniif. Ishi kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya irratti barumsa guddaa akka argattan akka ittiin baartan abdii guddaan qaba. Namootaaf illee sheer godhaa galatoomaa fayyaa dhabinaa. Galatoomaa fayyaa ta'a.